Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Eluutu akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii simbira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu har'ammoo viidiyoo biraatiin qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoon kunis haala kamiin shurraaba mataa keenyaatti dhahan yookiin ijoollee sabiyyiidhaaf haala kamiin akkatti dhahan isinitti agarsiisuuf qabadheen jira. Jaalala kabajaan akkana hordoftan abdii guddaan qaba. Egaa shurraaba kana dhahuuf kan nu barbaachisu kirooshiidha jechuudha. Qabadhee dhufeetiin jira. Kirrii bifa kanaan hin dhaha. Egaa handaayama xiqqoodhaaf waan hin dhahuuf jechuudha isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti akkuma beekamu sansalata jalqabna. Sansalataan jalqabna. Sansalata 40 dhaannaa jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 akkas jennee 40 dhaannaa jechuudha. Dha'insanitti deebi'a. Egaa akkasitti 40 dhaanneerra amma 40 kana irratti tokko irra deebinaa jechuudha. 40 kana irratti asii boolla duraa dhisnee tokko irra deebinaa jechuudha. Mataa kirooshii keenya irratti ummariin kirooshuma duwwaa isaa siin gashinee tokko fudhannaa jechuudha. Kirooshii keenyatti ummariin tokko fudhannaa jechuudha. Akkasitti tokko hanga asitti dhaannaa jechuudha. Dhaanee irratti deebina. Haala kanaan tokkotti dhaaneerra amma tokko irra deebineerra jechuudha. Akkasitti naanneeffannee irra keessa kanaan osoo hin taane kana jalaan bakkiin jira bakki tokkoon kanarra baafanna. Akka dizaayinii nuuf uumuuf fakkeenyaaf akka dizaayinii kana nuuf uumuuf irra keessa kanaatiin jala kanaatiin tokko dhaannaa jechuudha. Akkasitti asiin baasuu dhisnee kunoo fuuldurarraan goonee dhaannaa. Akkasitti kirooshii keenya keessa tuun fudhatiin mataa isaarra tuun naanneessin akkuma duraan tokko dhaannee ammas akkas goonee gara fuuldurarraan tokko keessa dhaannaa jechuudha. Boolla tokko keessa tokko dhaannaa. Asirraan dizaayinii nuuf uumanni bifa mataa isaa danda'e nuuf uumaa jechuudha. Akkasitti tokko fuunaa bakki isaan beekama. Kunoo as keessa akkas gashinee kan asiin niifne kun fuuldurarraa kun as keessa galfannaa jechuudha. Achi akkasitti baafannaa. Ammas kun asuma keessa galchinee baafachuu. Akkasitti tokko qofa galchinee baafannaa jechuudha. Kun nun rakkisu. Bakki isaan beekamu waan ta'eef nun rakkisu. Akkasuma bifa akkasii nuuf yaada. Asiin geessanitti deebi'a. Egaa argaa asiin geewwannee asirratti boolla 3 hambifnee boolli 3 kun tasa gaggabaabsinee dhaanaa jechuudha. Bakka kana ajjeefnee gadi akkasitti gad ajjeefnee dhaanaa jechuudha.
Asittis booda dhumarratti akka nu rakkisneef asirratti gabaabsinee dhaanna 3. Sansarata tokko dhaanna. Ammas naanneeffanna. Yeroo naanneeffannus ammas akkuma silaa dudduubarraan akkuma kana asiins gabaabsinee 3 tasa gabaabsinee dhaanaa jechaadha. Booda akka nu rakkisneef warri kaan akkuma kanaan dhaanaa. Dhoofsi keenya akkuma yeroo jalqabaati dudduuba kanarraan malee akkas guutuurraan hin fuunu, bakka guddaa kana keessa hin buusnu. Kun asiin hin beekama bakkisa. Asirraan fuuldararraan kun bakkisaan beekama jechaadha. Dhoofsisaa bifa tokko jijjiirama wayin qabu. Amma dhanni bakka feena nuu ga'utti bifa tokko dhaanaa jechaadha. Isinitti mul'ata yaada bifuma tokko. Fuuldaraan tuun taane as kunu bakka kanaan tokko tokko fudhannaa jechaadha. Sana booda dizaayinii mataasaa nuufumaa jechaadha namtinu. Akkas goonee dhaanna. Amma feene guddisnee walitti deebinaa jechaadha. Egaa amma kanatti dhaanneerra ittuma fufaa. Amma tokko nu ga'u dhaannee walitti deebinaa jechaadha. Dhoofsisaa bifuma tokko waan ta'eef yoon isinitti agarsiisaa dhaawutee viidiyoo waan dheeratuuf darbee isinitti agarsiisaa jechaadha. Akkasitti. Egaa hordoftoota koffiyyaa keenya jalqabanne hamma kanarraan gaanneerra. Kun amma koffiyyaa daa'ima tokkoof gahaadha. Kanaaf walitti qabsiisnee isinitti agarsiisna jechaadha. Gaafa walitti qabsiifannu kana bukkee gamaaf gamana walitti akkasitti qabsiifannaa jechaadha. Akkasitti koffiyyaa daa'immanootaa jechaadha. Kiroosheedhumaan walitti qabsiifannaa jechaadha. Marfees fayyadamuu hin dandeenya. Kanarratti waan marfee fayyadamuu hin feeneef kiroosheedhumaan walitti qabsiisee isinitti agarsiisa jechaadha. Amma akkuma duraan asirratti dhaanne asumaan walitti qabsiifanna. Kiroosheedhumaan dhaanna. Akkuma yeroo kaan dhaannetti qabsiifannaa jechaadha walitti. Marfeedhaanis gochuu hin dandeenya akkuma nuuf mijate. Kiroosheedhaan yoo dhoofne bifa tokko nuuf ta'a. Sanatti mul'ata yaada.
akkasitti kuni akkuma kan naanuuf ta'a jechaadha, wal fakkaata. Akkasitti hodhannaa jechaadha kirooshii keenyaan asiin gaannee irratti deebina. Egaa erga walitti hodhannees akkasuma ta'ee jira. Akkasuma ta'ee jira. Amma kana walitti duuchannaa jechaadha. Kana marfeedhaan walitti hodhannaa. Kirooshiis gochuu hin dandeenyaan kirrii waan guuteef marfeedhaan hin godhaa jechaadha. Marfeedhaan walitti duuchee isinitti agarsiisaa jechaadha. Akkuma beekamu marfeedhaaf kirrii kanumarraa qopheeffannee jirra. Marfee kan hin beekne hin jiru. Sana booda hin garagalfannaa jechaadha kana. Bifti isaa keessaanis bakkeedhaanis tokkuma. Akkasitti erga marfee qopheeffannee booda walirraa faffageessinee hodhinaa jechaadha. Akka nuuf dhiphatu qofa. Walirraa faffageessinee akkas goone walitti dhiphifannaa jechaadha. Asiin geessinitti deebi'a. Egaa erga hodhinees akkasitti nu baasa. Akkasitti duuchanneeti jira. Bakka amma kana qofa taftee kanammoo asirra waan irra keenya hodhantu jira jechaadha. Kirrii gurraachaan godhannaa. Koofiyyaa mataa isaarra kirrii gurraachaan godhannaa. Kun bifti isaa bifa bunii waan ta'eef akkasitti godhannaa jechaadha. Akkasitti harka keenya irratti marannaa jechaadha. Tole erga akkas godhannee asitti akkasitti walitti hidhannaa. Kanarratti guduunfannaa jechaadha walakkaa isaatti. Cimsinee guduunfannaa. Erga akkasitti guduunfannee roga isaa akkas walitti adda baafannaa jechaadha. Gara lachanuunu adda baafannaa jechaadha. Sana booda akkasuma ta'a jechaadha. Qixxeeffannaa.
Erga akkasitti qopheeffannee marfee keenya keessa baafannaa. Kirriidhuma bifuma isaatiin gurraachaan jechaadha. Kanarratti dhahannaa jechaadha. Kanarratti akka nuti dhahannu kana keessaan akkas galfannee akkasitti hodhannaa jechaadha marfee keenyaanii. Marfeen asirratti nu barbaachisa dirqama. Kana kirooshiidhaan dha'uu hin dandeenyu jechaadha. Akkas goonee keessadhaan qabsiifannaa jechaadha. Akkas goonee dhahamne walitti deebina. Egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Kofiyyaan keenyas yeroo dhahamee bahu akkas nuu ta'a, bifa bareedaa, bifa ajaa'ibaatiin baay'ee tokko bareedaa. Ofii keenya kirrii mataa keenyaan bitannee bifa barbaanneen kirrii bifa barbaanneen dhaachuu hin dandeenya. Yoo isinitti tole viidiyoon kun like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa. Waan isiniif garuu dide koomentiidhaan na gaafadhaa. Waan dogongore koomentiidhaan na gorfadhaa isiniin jedha. Galatoomaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun ni sinaa maatii naa ta'a.